Harka fuuni hordoftoota chaanaalii keenya akkam jirtu? Nageenyi badhaadhaa? Ganni kun akkam? Barnoonni hoo maal fakkaata? Nu bira bareedduudha. Isin biras bareedaa akka ta'e hin abdanna. Egaa akkuma yeroo hunda dubbannu Bitiriqaa TV'dhaan barnoota afaan Oromootiif afaan Amaariffaatiin kompiitar saayinsiidhaan kan wal qabatan koorsiiwwan kompiitar saayinsii jala jiran sooftiweer injiinaringii IS jala kan jiranis IT jalas kan jiran hundumasaa isin barsiisaa jirra. Hamma beeknu waan beeknurraa dhaloonni kun baruu danda'u isaan fayyada jennee waan yaadnu qabannee isiniif dhiyaachaa jirra. Afaan Oromootiinis afaan Amaariffaatiinis. Namoonni chaanaalii keenyaaf maatii hin taane yoo jiraatan sabskiraayib gochuudhaan maatii akka nuuf taatan isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan waa'ee harreen isin barsiisa. Har'a harreen qabadhee dhufe harree jechuun maal jechuudha? Mee walii wajjin ilaalla. Jalqaba harree tiyoorii isaa Amaariffaan kanan hojjedhee jira. Isarraa dhaggeeffachuu hubachuu dandeessu. Viidiyoolee gara 80 olii gallakifneerraa isaan sana duubatti deebitanii achirraa barnoota barachuu ni dandeessu jechuudha. Daataa taayipiin isaa kan wal fakkaataa ta'e. Daataa taayipii jechuun intiijarii ta'uu danda'a. Filootii ta'uu danda'a. Deesimaalii kan jennuun filootii jechuudha. Deesimaaliidhaan filootii jennee waamna yeroo baay'eedha. Inti kan jettu immoo intiijariidha. Daataa taayipii wal fakkaataa ta'e harree irratti qabachuu kan dandeenyu daataa taayipii wal fakkaataa ta'edha jechuudha. Kanaafuu deebii yookaan immoo laabiidhaan walii wajjin ilaalla jechuudha. Harree laabii keessatti maal fakkaata kan jedhu jechuudha. Egaa jalqaba soorsii koodii keenya hin banannaa sana booddee wanti nurraa barbaachisu hin barreeffannaa. Yeroo hunda header faayiliin keenya barraa'uun silas beekamaadha. iostream.h yookaan turboo code blockii kan fayyadamnu ta'e kana fayyadamna. Using namespace std using namespace asitti hin hafte jechuudha. Keywordii yoo ta'e ofiisaatiif iyyuu inni gurraachessa jechuudha. So asitti immoo main jennee banachuu dandeenya jechuudha. Main erga jenneen booda curly brace keenya hin banna. Asitti integer yoo ta'e array san booda square bracket fayyadamna jechuudha. So asitti wanti isin hubachuu qabdan jechuudha. Arreen asitti kan jettu tun arree bakka buute jechuudha. Square bracketiin kun arree bakka bu'a. Iseen square bracketii keessatti immoo yoo 12 yoon barreesse haga variabilii 12 yookaan immoo value 12 qabaachuu danda'a jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf value isaa yoo nutti baay'ate ta'u waan ta'eef value isaa hir'isnee shangoonee jechuudha. Walqixa ta'a curly brace bannee value 5 jechuudha. Tokko koomaa 78 koomaa 54 koomaa 5 koomaa 4 sana jechuun value 5 jechuudha. Inni kun akka value tokko koomaadhaas kan jiru inni kun value biraa isa tokko isa lammaffaadha. Inni kun value isa sadaffaadha. Inni kun value isa arfaffaadha. Inni kun immoo value isa shanaffaadha jechuudha. Shanii ol qabachuu hin danda'u. Sana jechuun asitti fixed gooneera itti himneera shan caalaa baachuu hin dandeessu inneera jechuudha. So value asitti gaafa keenyu asitti shan qabachuu danda'a jechuudha. Yoo asitti value kaa'uu fi baanne garuu hamma qabatu hin himne jechuudha. Dhaabbii hin qabu jechuudha. Value haga barbaade qabachuu danda'a jechuudha. So dogoggoruu hin qabdan jechuudha asitti. Harreen wal fakkaataadha kan inni qabaachuu danda'u. Inni kun intiijariidha. Harree keessatti asitti kootii itti dabalee jechuudha. Kana jechuun kaaraaktarii G hin danda'amu. Akkanatti ol kaa'uu hin danda'u. Maaliif harreen istoor godhuu kan danda'u maalidha? Wantoota elementii yookaan immoo vaaliyuu wal fakkaataa qaban qofaadha jechuudha. Vaaliyuu wal fakkaataa. Inni kun intiijariidha. Inni kun immoo kaaraktariidha. Yookaan immoo istiriingiidha. Istiriingii fi intiijariin al tokko waliin deemuu hin danda'an waan ta'eef arree keessatti hin danda'amu jechuudha. Arreen kanaaf maal qabata jechuudha? Vaaliyuu wal fakkaataa daataa taayipii isaanii wal fakkaataa ta'e miseensa tokko garee tokko keessatti galmeessuu hin dandeenya jechuudha. Yookaan kaaraaktarii duwwaa godhuu hin danda'amu. Vaaliyuu ishee tana akka kaarakteriitti jijjiirree isheen tun kaarakterii ta'uu qabdi jechuudha. Inni kunis kaarakterii ta'uu qaba. Inni kunillee kaarakterii ta'uu qaba. Then amma arree ta'uu hin danda'a jechuudha. Yoo hundumaa kaarakterii goone. So isaan kana gaafa jijjiirru gara kaarakteriitti gaafa jijjiirru asiis ishee kana kaar kan jettutti jijjiirra jechuudha. Maaliif isaan kun kaarakteriidha waan ta'eef. Kaaraakterii istoor godhuu waan ta'eef. So isaan kana gara kaarakteriitti jijjiirree erga check gooneen booda isheen tun intiijariidha lakkoofsaan gaafa ilaalu. Garuu kaaraakterii taate jechuun akka intiijariitti hin ilaalamtu jechuudha.
Hundi isaaniitu amma isheen kun 4, 5, 54 tokko kun intiijarii. Garuu akka intiijariitti miti kan isaan akti godhaa jiran amma akka kaaraktariitti jechuudha. So asii gaafa kaaraktariitti jiru kan intiijariitti jiru akka hin daganne isiniin jechuufani. Kana jechuun maal jechuudha amma hundi isaaniitu kaaraktariidha jechuudha. Amma iirarii hin qabne jechuudha. Hunduu kaaraaktarii ta'an jechuun miseensi as keessa jiru, vaaliyuun as keessa jiru hundi isaaniitu wal fakkaataadha jechuudha. Arree hin ta'a jechuudha. Amma walii galleera jechuudha. So arree jechuun maal jechuudha? Miseensa wal fakkaataa. Daataa taayippiin isaanii kan wal fakkaataa ta'e al tokkotti istoor godhu jechuudha. Saayizii isaa itti himne jechuudha. So akkuma jalqabne as keessatti vaaliyuu itti himuu dhiisuu hin dandeenya. Kana koomenti goonee asitti samii kolanii erga gooneen booda see out jennee value wayii akka nu galchu enter 5 numbers amma asitti kan nuti barbaanne maalidha? Value 5 akka nu galchu barbaanne 5 barbaanne. So for loop nu barbaachisa jechuudha. For loop int I is equal to 0, then I less than 5, I plus plus. Kana jechuun asitti akka nan gaafanne i'n intiijarii ta'uu ishee itti maan jira 0dhaa jalqabdee hanga 5 vaaliyuun asitti keenya hin beekamu jechuudha. So indeeksiin immoo arreen immoo indeeksiidhaan istoor ta'a. Indeeksii sequentially tartiibaan jechuudha wal darbuu hin danda'u. C'n jennee akkas godhuu hin dandeenye. A of jennee rectangilii tana keessatti I jechuu dandeenya jechuudha. I'n tun al tokko 0 taati. Al tokko immoo dabalaa deemte waan ta'eef al tokko 0, al tokko 1, al tokko 2, al tokko 3, al tokko 4, 5 haga iterationin kun loopiin kun falsii ta'utti irra deddeebitee loopii kana baaste jechuudha. So kan biraa immoo see out jennee ammas see out jennee value sana lafa godhuu hin dandeenya jechuudha. See out jennee value itti A of I ni dandeenya. A of K jennee jijjiiruu hin dandeenya. Maaliif yeroo hunda I yoo ta'e I qofa fakkaachuu danda'a waan ta'eef. Semicolon asitti immoo for loopii biraa daballa jechuudha. Wanti galchine sun maalidha kan jedhu ilaaluudhaaf jechuudha. For int K is equal to 0, semicolon K less than 5, semicolon K plus plus. Keen keenya ida'amaa deema jechuudha. So inni kun maal agarsiisa amma? Arreedhaan value simannaa jechuudha. Mee ni ilaallaqa? Raangoonee. Nagaafate arree. Then meenan jettu asitti inni daganne jechuudha. Inni iirarii natti maayira. Storage size of A is not known. Hammam akkaatitti galchuu barbaadde hin beekamu. Kanaafuu 5. Enter numbers. Enter 5 numbers naan jedhe. So value 1 sana akkasittiin walitti fufiinsaan display godheera jechuudha. So asitti maalan itti dabalaa? New line'iin akka jiraatuun godhaa. Sana booda see out irratti asitti leezaan jedhee kootiin itti dabala jechuudha. Space, comma, quote. Then maaltu ta'a kan jedhu immoo wajjin ilaalla jechuudha. So amma gaafa dhufu maal ta'e dhufe enter 5 numbers dha. Isheen tun gadi buutee dhufte jechuudha. Lama akkasittiin hunda isaaniitu iyyuu wanta nuti galchine koomaa gidduu isaanii galchaa display nu godheera jechuudha. So arreen ishee tana jechuudha. Arreen kana fakkaatti jechuudha. So arree jechuun maal jechuudha? Miseensa wal fakkaataa yookaan immoo daataa taayippiin isaanii wal fakkaataa ta'e yookaan intiijarii qofa yookaan deesimaalii qofa yookaan immoo kaaraaktarii qofa stoor godhuu kan danda'udha arree jechuun. So arreen isa kanadha jechuudha. Arree jechuun
daataa taayippii wal fakkaataa ta'een istoor kan ta'uu fi saayiziin isaa beekamaa kan ta'e jalqaba irratti inishaalaayizeeshinii gaafa goonu saayizii isaa murteessuu hin dandeenya. Achumattis immoo inishaalaayiz goonee vaaliiwwan inni qabu achasitti dabaluu hin dandeenya. Harreen kana fakkaata. Subscribe godhuu immoo hin dagatina. Subscribe gochuun isiniif waan salphaadha. Anaaf garuu waan baay'ee na fayyada jechuudha. Maaliif miseensonni koo akka baay'atan taasisa. Wantoota biroos faayidaa birootis ni qaba. Isin hin miidhu. Ana garuu na fayyada waan ta'eef subscribe gochuu chaanala keenyaaf maatii ta'uu mallattoo bilbilaa sana tuqnaan immoo gaafa nuti asii viidiyoo garaagaraa gallakifnu akkuma gallakifneen isin bira ga'a jechuudha. Wanti isin hin galle yoo jiraate chaanaalii keenyaan nu gaafachuu dandeessu. Karaa imeeliitiin illee nu gaafachuu hin dandeessu. Turtiin wajjin taasistan hundumaaf galanni keenya guddaadha. Yeroo biraan gahuutti deemnutti nagaan naaf tura.